biiroleen naannoo Oromiyaa dirqama hawaasummaa isaanii baachuuf godinaalee fi magaalota naannoo Oromiyaa adda addaa keessatti hojii kenna tajaajila lammummaa garaagaraa raawwachuun lammiilee rakkoo garaagaraaf saaxilaman rakkinarraa baraaraa jiru. biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii haadholii fi daa'imman rakkinaaf saaxilaman rakkina keessaa baasuuf guutuu Oromiyaatti hojii kenna tajaajila lammummaa qindaa'aa hojjechaa jiruun sadarkaa biirolee Oromiyaatti sagantaa deeggarsa walitti qabu hagayya 22 hanga 26 bara 2015 guyyoota 5f turu mooraa biirolee Oromiyaa Finfinnee naannoo Saarbeetitti argamutti eegalchiiseera. Saganticha ilaalchisuun miidiyaaf ibsa kan kennan hooggantuu ittaantuun biirichaa addee Sarkaalem Saakumee biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa kenna tajaajila lammummaa gannaatiin mana harka qalleeyyii ijaaru daa'imman daandiirraa kaasu meeshaalee barnootaa walitti qabu dubartoota haaraa galfachiisuuf gaarii harree fi fardaa gumaachuu akkasumas dubartoota diinagdeen cimsuuf horii aannanii bitanii kennuu gandaa hanga biirootti bifa qindaa'aa fi milkaa'aa ta'een hojii kenna tajaajila lammummaa hojjechaa jiraachuu isaanii himan. Aadaa safuudhaa fi duudhaa hawaasa keessa jiru bu'uura godhachuudhaan dubartootaa fi daa'imman akkasumas hawaasa harka qalleessa ta'een deeggaruudhaaf haala qabatame biiroo keenyaatiin dubartootaa fi daa'imman harka qalleessa ta'an maandeetii keenya irra dhaabbachuudhaan sadarkaa godinaalee hunda keessatti magaalota hunda keessatti gandoota hunda keessatti aanaa hunda keessatti sochiin kun kan taasifamaa jiru. Kaayyoon sagantaa qabeenya walitti qabuu sadarkaa biirolee Oromiyaatti eegalame kanaas dubartootaa fi daa'imman rakkoof saaxilamanii rakkinarraa baraaruudha kan jiranii addee Sarkaalem buna danfisuun kuuppoonii gurguruun kophee xaraguun akkasumas deeggarsa adda addaa biiroleerraa walitti qabuun qabeenya birrii miiliyoona 100 walitti shallagamu sassaabuuf hojjechaa jiraachuu isaanii dubbatu. Bara darbee sosochii akkanuma torbanii tokko taasisneen gara qarshii miliyoona 84 kan walitti sassaabne gabaasaa gammaatti nu gaheen biiroon barnootaa qofti lakkoofsa guddaa kan ta'e kan amma arjoomanii deemanii akkasila asitti dhufanii kennaniinis biiroon qonnaa gara miliyoona 1 kan kenne biirooleen kan biroos akkasuma meeshaalee barnootaa bitanii kan dhufan jiru yoo xiqqaate kan bara darbeetti gadi osoo hin ta'in sanaa ol sassaabneetti kan karoorfanneetti deemaa jiru. Yoo xiqqaate gara miliyoona 100 akkas torban kana keessa sassaabneetti kan qabannee jiru jechuudha. Hawaasa gandarraa kaasee hanga sadarkaa naannootti jiru hojii kenna tajaajila lammummaa fiixaan baasuuf deeggarsa taasisaa jiruuf kan galateeffatan addee Sarkaalem ammas deeggarsa jalqaban kana cimsanii itti fufuun akka irra jiraatu amaniiru. Akkuma bara darbee waan gaarii hojjennee eebba harmee fudhannisan bara kanas dubartootaaf daa'immaniif hojii eebbifamaa kana hojjennee eebba haadholii fudhachuun irra jiraataa dabaluu qabna. Biiroleen naannoo Oromiyaa saganticha irratti argamanis akka biiroo isaaniitti hojii kenna tajaajila lammummaa hojjechaa jiran cinatti biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa cinas dhaabbatanii kan deeggaran ta'uu isaanii himan. Karaa sadiidhaan tola ooltummaan hojjechaa jirru akka biirootti hojjennu qabna akka naannootti immoo tola ooltummaa biiroo keenyadha kan hordofaa jiru. Sanaan galtee guddaa argateera naannoon Oromiyaas bu'aa gaariin irraa galmaa'ee jira. Ammas immoo taanaan biiroon dhimma dubartiis qaama keenyadha sektara keessatti waliin hojjenna waan ta'eef hanqabnu immoo deeggarsuma barbaaduudhaan kadhachuudhaan walitti finnee dabtaraa fi iskiriiptoo kana binneetu biiroo dhimma dubartii iddoo tokkotti sassaaban immoo maqaa dubartoota naannoo Oromiyaatiin akka isaan galii godhaniif wal deeggaraadha kan jiru. Sagantaa asirratti dhimmi dubartii waamicha nuu taasisaniin dabtara 10,000 fi iskiriiptoo paakeetii 5 ture barreen gaddaa kan laanneef. Baranaa bifuma kanaa waamicha isaan nuu taasisantu hundoofnee akka biiroo keenyaatti 350 karoorfanne mana 350 karoorfanne keessaa sandaafaa irratti haadha bakkeetti kufte tokkoof bilookeetiidhaan amma sadarkaa qorqorroo irra ga'ee jira. Isaanittis riipoorti gooneerra dhimma dubartiidhaan dabtara immoo dabtara dheengaddaa sagantaa akkasii qopheessinee dhimma dubartii waamicha goonee walharkaa fuudhiinsa taasisneerraan.